Guyyaa cidhiisaa halkan keessaa naannoo sa'a 8 walakkaatti mana sargii yookiin gaa'ela itti godhatan hoteela keessatti haadha manaa isaa dhiisee bada. Seenaan kun qalbii yookiin qoosaa isinitti fakkaachuu mala wayii immoo kun akkamitti ta'e jedhee isin naasisuu danda'a. Seenaa kana hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattan waa hedduu irraa barattu jennee abdanna. Inni Fuad jedhama. Fuad kan jiraatu magaalaa Dubaay Abu Dhaabiidha. Seenaan kunis kan inni ta'e achuma Dubaay Abu Dhaabiitti. Fuad eega biyya irraa ba'ee waggaa 10 jireenya isaa guutuu keessatti nama tokko wajjin jiraate yookiin jireenya hariiroo jaalalaa keessa seenee hin beeku. Jireenya isaa ganamaaf galgala ganama ba'ee galgala galuu jiru isaa gaggeessuu fi akkasumallee maatii isaa akkasuma jireenya isaa boriitiif karoorfatee dalaguu malee waa'ee jaalalaa keessa seenee hin beeku. Taateen kun kan ta'e Maayii 15 2022 Dubaayitti. Fuad karaa WhatsAppiitiin Maahii nama jedhamtu kanaan erga wal baree booda walitti dhufeenya guyyaa guyyaadhaan dhufaa deeman. Akkuma walitti dhufaa deemanuun hariiroo jaalalaa gidduu jiraatti uumamaa deeme. Kanuma irraa ka'uun guyyuma guyyaadhaan jaalalaa fi kabaja waliif qaban abdii walitti horuu eegalan. Maahiin amantii jabduu fi amantii isitti jabduu fi nama amala qabdu wayii fakkaatti. Yeroo inni ilaalu yeroo hunda gara ibaadaa, gara diin, gara qabboo khayrii qabu hundarra akka inni deemu isa gorsiti. Innillee kanuma amanuun jireenya isaa keessatti nama kana galchee bultiidhaaf akka abdatu isa taasise. Yeroo baay'ee yeroo inni dawaluuf illee mana amantaan ture yookiin masjiidaan ture, mana garaatiin ture akkas jechuudhaan deebistiifi. Kun immoo akka inni daraan isii filatee boriif isa kaa'atuuf abdii itti hore. Kanuma irraa ka'uun Fuad baay'ee akka jaallatuu fi fuulduraaf illee kaadhimachuu akka barbaadu bultii hojii ijaarratee akka waliin jiraachuu barbaadu himeefi. Isiin illee haaya jechuun guyyaa cidha isaanii murteessan. Fuad piroosesa hunda isaa xumuree Maahiin dhiyeenyatti akka gara Dubaay dhuftu itti hime. Haaya jettees illee gara biyya sanii akka deemtuuf erga godhee booda qophii hiriyoota isaa waliin magaalaa Abu Dhaabii keessatti hoteela qaalii ta'e takka kireeffachuun dhangaalee nyaataa fi firoottan hiriyoota isaa waamuudhaan haala gaariidhaan sargii isaa yookaan gaa'ela isaa dhaabbachuuf murteesse. Kanuma irraa ka'uun jarri hundinuu waadaa erga waliif galanii booda Maahiin gara biyya irraa dhufte. Eega dhuftee guyyaadhuma sana Oktoobar 27 2022 akka wal kaadhimatan qopheeffatan. Guyyaadhuma sanatti namoonni hedduun qophaa'anii isa eegaa jiru. Fuad waggaa 10 guutuu taa'ee dalagaa isaa waggaa meeqa taa'ee jedhee hunda isaa dafqee utuu walii gadi hin jedhiin dalagatee hunda baasii kanaatti baasee akkasumallee fuudhee bor jireenya gaarii jiraachuudhaaf murteeffatee waan jiruuf nama kana gammachuudhaan guyyaa gaa'ela isaanii murteeffachuuf qophiirra jiru. Kanumarraan uummanillee hawwii fi gammachuudhaan isa eegaa jiru. Akkasitti bashannananii waadaa walii seenanii erga waliif faramanii booda uummanni isa waliin turan adda galan. Egaa addaan galanii booda eenyuunii fi isiin fedhii jaraa hawwii fi dharraa fagootti wal ba'aa turan kan abdiidhaan guyyaa kana eegaa turan hunduma isaayyuu dandamuuf itti dhiyaatan. Yeroo kanatti Maahiin beelloo ishee irra jiru erga baastee booda gara Fuad dhuftee
ija jabinaan ija keessa ilaaluudhaan yaa fo'ee kiyya har'a dhugaa dhootu kiyyaan sitti himuuf deema. Yoo fete na jaallataa, yoo fete na jibbitaa. Fu'aad naasuudhaan way ilma qabdii laata mucaan kun, way kana duratti jaarsa qabdii, way immoo jaalallee qabdii, maaluma laata maal laaf himuuf deemti jechuudhaan yaadaan sana kana utuu hin jedhin fagage hafee maalimee wanti ati himuu deemtu jechuudhaan naasuudhaan yeroo gaafatu yaa fo'ee kiyyaa ani nama shari'aa miti kanan hanga ammaa si sobaa ture dhiifama naaf godhi. Ani si jaalladhee akkaan gara biyya kanaatti dhufuuf akka ati haala naa mijeessitee dhufuuf malee ani nama shari'aas miti, nama akkan haasaa ture sanallee ta'uus miti. Ani nama normaala takka bor immoo amala keenya kiyya jireenya kiyya keessatti argitee akkanatti hin gaddineef har'uma akka siif himu dirqame. Ani haadhaaf abbaa kiyya maatii kiyya tajaajiluudhaafin biyya irraa gara biyya kanaa dhufu hawwaa ture. Kanaafis filannoon hin qabu tokkittiin nama akkasittiin wajjiniin hariiroo hiriyyummaatiin dhufee akkam dalagadhee maatii kiyya gargaaru waanan hawwaa tureef kaayyoon kiyyas kanumaa fi yoo kun siif ta'e siif ta'a, yoo siif hin ta'in immoo filannoo kan keeti jechuun ija jabinaan ija keessa ilaaluun waadaa duraan waggaa meeqa hojii isaanii fi pirosessaa hunda xumuranii gaa'ila dhaabbachuuf qopheessanii xumuran hunda bakka itti faashiliisitee garaa fi akka hirkaa gatte mee ilaalaa. Namni takka kana hunda hojii jiraatee hojii kaayeffatee boriif immoo wal abdatee kana hunda hojii deemuun hangam akka namatti dhaga'amu otoo hin ta'ee maal gootu. Haaluma kanaan Fu'aadii abdii kutannaadhaan miira abdii nama kutachiisu keessa seenuun akka ta'uu fi waan jedhu dhabee kutaa keessa jiran sana keessaayis fiigee bahee yeroo kana kan keessaa sa'aatii 8 fi walakkaan ta'a. Bahee erga deemee boodas miironni lakkuu ta'anii gamaaf gamanaan itti dhufanii isa jeequu eegalan. Eega taatee maaliif erga as fiddee kana hunda baastee dhiifama gootee fi haaya jettee boriif korsitee waliin hin jiraattu kan jedhudha inni takka. Inni lammaffaa immoo maaliif dhugaa jiru kana hunda amma yoonaatti si dhoksite. Eega dhugaa jiru kana amma si dhoksite bor immoo jireenya keetiif hangam amanamti laata kan jedhu gaaffii deebiin qabne ta'uudhaan keessa isaatti kan dhagahamu ta'e. Haaluma kanaan Fu'aad murtee kana murteessuu yaanni furmaataa tokko isaaf dhufe. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya asirratti hin dhaabbatu, kutaa lamaffaa itti fufnaa. Kanaafuu chaanaalii keenya kanaaf haaraa waan ta'e kan inni taatanii subscribe gochuun akkasumallee share gochuudhaan kan nu cinaa dhaabbatan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Kutaa lamaffaa akkasuma qabannee isin dhiyaanna. Galatooma nagaan turaa isiniin jenna.